السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، متابعي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كانت درسي سينا رسولك النتي صلوات ربي وسلامه عليه مرسى تقفى درسي وندا برانكيست كتاتو كرة هنگا كتا تكفى تتي ألوت إرقام ربي إرهنگا إرقام إساني دراتي براني تري. درسين كنا كان هرآ أمو مرسى لما فعل أجرين إرقام ربي عليه الصلاة والسلام أسر إيقالون أفديبنا. الدور الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. متدورين كينا كان هرأيتين إيقالوا أكنا جدا. الدور الثاني مرسى لما فعل من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم جرين إرقام ربي إرانقا في رحمن ربي إسان الرهاجراتو. متدوري كان الرابرنا. الدرس الثاني عشر درسي كداني لما فعل درسي وندبري تكرر عنك كد تكابرني أجرت الآبني هر أمو درسي كدا لما فعل. بدء نزول الوحي إيقلتي بؤين سوحي لا وحيين نبي ربي ترتي يروكم bu'uu eegale akkamitti itti waaxyiin bu'e kan jedhu irraa barachuudhaaf deemna. waaxyii jechuun iclaamullaahi anbiyaa'a, beeksisa rabbiin anbiyoota isaa rusultoota isaatitti beeksisuudha. biwaasixati jibriil, karaa malaa'ikaa jibriil jedhamuutiin aw bigayri waasixa, takkaahuu kallattimaan kan rabbiin kenna anbiyaa isaatitti beeksisee ergaa itti dabarsutu waaxyiidha jedhama. lammaa balaga al-40 min cumrih, yeroo gahe ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu calayhi amata 40 cumrii isaa irraa bacasahu allaahu rabbiin isa erge bashiiran wanadhiiraa, gammachiisaa haala ta'e mu'mintoota rahmataa fi jannata rabbiitiin warroota isa hordofanii ajaja isaa fudhatan jannataan akka isaan gammachiisuuf rabbiin isaan ergee, akkasuma ammoo wanadhiiran kaan ammoo warroota didan xusaata warroota isa kijibsiisan ibidda jahannamiin isaan sodaachisuudhaan rabbiin isa erge. wadaaciyan ammallee waamaa haala ta'een ila alxaqi gama dhugaatitti, gara tawxiidaatitti, gara cibaadaa rabbiititti biidnihi ajaja rabbiitiin hayyama rabbiitiin akka yaamuuf rabbiin isa erge. wasiraajan muniiraa, haala ifaa guddaa ta'een illee isa erge rabbiin nabi muhammad ifaa guddaa akka aduutitti addunyaa kana maraaf ifu takkaahuu ibsu godhee rabbiin isa erge. muniiran jechuun ifaa namni ifnana irraa qabsiifatu godhee rabbiin ummata addunyaa kanaaf erga umrii isaa 40 gahe erge. waqad budi'a alwaxyu birru'ya الصaadiqa, waxyiin ergamaa rabbiititti dhufuu eegale haala kamiin? yeroo jalqabaa manaama dhugaatiin itti dhufuu eegale. manaama dhugaatiin baatii jaha rasuulli osoo jibriil ittiin dhufiniin dura manaama argaa turan. waan manaama san keessatti argan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo hirriba irraa ka'an akkuma waan dhugaadhaan takkaahuu yeroo hirriba keessa hin jirre arganiititti waan san akkasuma ka tahu argan.
فكان لا يرى شيئا في نومه إلا تحقق في يقظته. وانت رسول ربي منام كيست أرجو يروه الربا الرادمكو akkuma waan yeroo hirriba irra hin jirre argamee tokkotti akkasumatti waan dhugaa tahe waan mirkanaa'aa tahe rasuulli rabbi argaa turanidha. Waxyiin karaa hedduudhaan anbiyaa rabbiititti geeffamaa ture. Gariin karaa malaa'ikaatiin Jibriil alayhi salaam waxyii rabbi biraa qabatee ergaa rabbii fuudhee anbiyatti geessuudha. Kun ammoo waasixaadhaan malee rabbiin kenna kallattimaan kan rusultoota takkaahu anbiyoota dubbisuudha. Akka nabiyyallaahi Muusaadha. Wakallama Allaahu Muusaa takliima kallattimaan rabbiin itti haasahaa ture waasixaadhaan malee. Nabii kennallee akkasuma rabbiin gaafa isaan micraaja samii gaafa isaan bahansan kallattimaan itti haasahaa ture. Akkasuma rasuula kenna karaa biraatillee waxyiin itti godhamaa ture. Kun kan jalqabaa manaaman baatii 6 achi booda Jibriil itti dhufuudhaan yeroo kaan ammoo qalbii isaanii keessatti waa darbuudhaan malaa'ikaan yookaan rabbiin qalbii rasuula rabbii keessatti waa darbee achi booda rasuulli rabbii waan san haasahuudha. Jibriil kallattii lamaan itti dhufa ture. Tokko suuraa isaa irratti akkuma rabbiin isa irratti uumetti illee rasuulli rabbii guyyaa 2 arganii turan. Irra hedduu ammoo suuraa namaatiin itti dhufa. Nama fakkaatee ilma namaa fakkaatee suuraa kanaan dhufa. Hedduun gartee karaan inni ittiin geggeessaa ture waxyii yeroo fidu karaa nama fakkaachuudha kana. Tokko ammoo waxyii akka sibiila yookaahu waan sagalee qabu wahii fakkaatee rasuula rabbiititti kan godhamu ture. Sun ammoo rasuula rabbiitti irratti hedduu ulfaataadha ture. Rasuulli kennallee akkas jedhanii hedduunatti ulfaataa jedhan. Rasuulli yeroo san hirraffisaa itti ulfaataa fuuraan qaama isaanii irrallee hedduu dhangala'a yeroo waxyiin haala sanii itti godhamu haala kanaa itti dhufaa ture jechuudha. ثم نزل عليه الروح الأمين جبريل إرقباتي جها منام الأقاء رسول ربي أرقاترني بودا جبريل رسول ربي إرتب وهو يتعبد في غار حراء رسول غار حراء كيسة ربي وفي قبراجرا أكم أما دور براني دبرسنتي درسي ودبري كيستي إرقا عمرين أفرتمت الإهاتي رسول نمر أدبه قبآتي به فلتني غار حراء كيست يروه الدو سينكي فرأتشو الآن أشت الديبئات رنجني بكما إسان جرنسانت جبريل اتلؤفه وعلمه إسابرسيس كيف يهدي الناس الصراط المستقيم. ilmaan namaa kana akkamitti qajeelcha akkaataa inni itti karaa qajeelaa daandii diriiraa daandii dhugaa ka haqaa irra akkamitti ilmaan namaa kana kaahuu qaba akkaataa inni itti barsiisu jibriil dhufee alayhi salaam rasuula rabbii barsiise ويرشدهم إلى اتباع الدين القويم akkaataa rasuulli ilmaan namaa kana karaa diinii dhugaa ta'ee isaan qabatan akkaataa inni itti akeeku kana dhufee barsiisaa ture. jalqabni suuraa gaafsan inni ittiin dhufee suuraa calaq ayatoota 5 اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ayatoota kana 5 fidee gaafsan rasuula rabbii barsiisee gaara hiraa gubbatti biraa deeme. ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo san keessatti hedduu rifannoon isaanitti ergamee dirqamaan barsiise. rasuulli rabbii achi dura nama waa barateellee waa barreessullee miti. yeroo jalqabaa fudhachuu didanii booda dirqiidhaan rasuula rabbii erga barsiisee booda gara manaa deebi'anii fiigichaan zammiluunii jedhanii haadha manaa isaanii Khadiijaatti galuudhaan achi booda rasuulli rabbii hedduu qalbiin isaanii rifachuudhaan Khadiijaalleen fuutee nama tokko ilma obbolee abbeeraa isiiti nama nasaaraa ta'erraa inni araba nama tawraatiin afaan ibriyaa jedhamuun barreessaa ture isa bira geessitee gaafa san namni sun rasuula rabbii qoratee maal argita jennaan waan akkana arge jennaan inni ati argite kun nama Muusaa irratti malaa'ikaa Muusaa irratti illee duraa waahiidhaan dhufaa ture ati nabiyyii ta'uudhaaf deemta jechuu hedduu achi keessatti haasa'ee fi rasuulli rabbii haala kanaan tasgabbaahan. طيب darsii keenya kan armaan olitti baranne kana keessaa gaafiiletu jira. gaafiin jalqabaa متى بعث صلى الله عليه وسلم
ergamaan rabbi yeroo kam keessa ergamanii jedha gaafin dura. lammaffaan kayfa budi alwahyu wahyi rasuula rabbiititti akkamitti dhufuu eegale. sadaffaan man yanzilu alayhi bilwahyi eenyutu rasuula rabbiitirratti wahyii godhee yookaan wahyiidhaan bu'e. afraffaan ayna nazala alayhi jibriil bakka kamitti rasuula rabbiitirratti bu'e. gaafin xumuraa maadaa callamahu erga itti dhufee jibriil maal barsiise rasuula jedha. الخلاصة بولبين درسي كنا ولما قال بعثه الله إلى الناس على رأس الأربعين ربين إلمان ما كان إرقى ما ربي إرقى قاف إسان أمتى أفرتم جهنيدا. وقد بدأ الوحي بالرؤيا الصالحة وحيين جلقبا كان التين أفو إيقال رسول ربي تتي مناما قارد آني درسي كنا كان الراه صورة قباب سنة ورا وانبرت الراه فجدمو ربي إنها تاسسو ورسينا نبي كنا برتي سنة إساني قبتي إسان جل ديمي برؤسا والإنكاف مؤرا ربي إنها تاسسو. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.